Makki horaa akkamii geema narra qabatti. Geema baatii lama dura aan dalagee. Ibsi shaazanii jiraati boodhaa sirriidha naan himi. Sirreeffadhu. Naan. Nuti namaami. Nuti namaami. Isa malee nama namaan hin qawwarsaniif. Aye, Nurajinga. Aye. Bareedaadha. Okay, thank you. Aye. Aye, ittiin deebi'a. Wallaahi laazim jechuudha. Haqa rabbiin dubbadha jechuudha. Ani eega kalee yaadade mucaan sun dhufee mana kanatti natti himu isaa mucaa Oromticha jedhamu tokkotu dhufee geemi beellamaa faaya jiruutu qaba har'a nafi nana. Dura push godi erga so nama push godin geemi beellamaa irra nama yaaminadha. Waan isin push gootan dhufnee kan hinaa jenna. Mana gaa'ee 500 kan mucaa sira wal beena san dura isii dura mana kiyya hedduu dhufanii beektaa mucaan wal beena jechuudha turre wal beena. Innaa maaliif jee mucaadhaan namni hundi dhagee yoo inni illee naarra gara isii goree fijibeellee namni hedduu jira jechuudha. Anfaayaa jirullee hin beekuni sheer itti godhuftee mana kiyyatti haa beeksifattu anis nin beeksisaa fi gastii isirratti illee dhufaa rakkoon hin jiru yaamin garuu hin beekneen hin jeen. Anqanuma bira kunne jechuudha guyyaa sana. Torbaan lama dura natti bira kunne isinis hin dhufne mana kana dhuftee hin beeksifanne naafis hin barreessine hin argine meebi naa barreessite arguu baay'ee ta'a yoon barreesseef illee ta'e fooloo namni osoo sin godhin sii barreessu akkam jechuudha fooloo walitti hin qabnu jechuudha fooloo walitti hin qabnu namni fooloo sii godhee yoo sirraa deeffate illee naaf hin deebisne miseejii jettee fooloo sii gootee sirraa deebiste illee hin beekaa nama tiktookii amata dheeraa fayyadame namni fooloo sii godhee fooloo sirraa qabachuu tiktook siif hima jechuudha. Naafis hin goone narraafis hin kaafanne jechuudha. Kana tokkoffaan amma kaleessa nuti qoban qabnu biyyi tana gaayyatin wil jechaa deemu jira laayifii seen egzitin warri isii piroofaayilii godhate mana kanatti arraba maal egzin jiru geemii hiistiidhaaf irra qabattee isii cabsuuf irra qabattee harargee hin feetu harargee cabsuu feetaa hayi hangaa bonjaa naaman godhan mana kana jechuudha bakka baxaabadhan. Maali lola addunyaa sadaffaa eeganii yaa maaltu maal ta'e ammas uumaan jennee jubbitu godhanii bar mana kana jalatti bar lola fakkaata bar lola haayya jeesman irraa dhiisee osoo tiktookii keessa akkanatti olii gad deemu viidiyoo arge viidiyoo laala akkas loltu jechuudha bakka maan isin jaa oh my goodness rifadhe aanu na rifachiiste jechuudha. Isii san argeetiin viidiyoo akka isin dubbatti argeetiin guyyaa saa jijjiireef na cabsuu deemteetti oh my goodness an nama humna nama cabsuutillee qabu kana boodallee qabaachuun ta'u because nama cabsuuf asirran dhufneen just namaa hojjefataa jee hoflee taphachuuf hin dhufe anis ibsaanis warra karaa nagayaatiin nama fataa zanaa godhuudha malee nama boochisuu nama aarsuu hin barbaannu jechuuti. Naa loltee na cabsuu fi beekaa fi istinarra yaaddee naam jettee viidiyoo bakka jechoota namni fayyadamte waa hedduu dubbatti. Gastii isii keessatti illee ijoollee na hiixee arrabni takka nafni viidiyoo waraabamee jira. Tiktookii irratti deemu arraba ashmuriin maan yafadhaara yaala wanta kanafni isin jeemu museenaan jaamisi muniira akkasitti waa hedduu jaan sanillee ilaalee callisee sa'a jijjiireef. Yaa baatii lamaan himachuu ture guys isin waa'ee geemii isii kana ni beektan meela warri beektan ani hin beeku dhiifama naa godha lakkoomsa tokko naa tuqa baatii lama guutuu beeksifatu turtee jaan baatii lama guutuu dhugaa rabbi tiktook kanarra jiraan geemii isaa ra'isii rabbiin na shaahidan argine namni hin argine yoo jee duba dirqamaan argine wallaahi billaahi hin argine meebi isin faamiliin isii arguu dandeessan garuu biig geem ta'ee akkasii beeksisatee vaayiraaliin beenu bira hin geenye hin argine re'an hayi hin argineen hin beekuun. Amma yaa bakka dubartiidha baatii lama guutuu beeksifachuu jirti hayyeemee haa ta'u jennee arrabas osuma agarru maalis osuma agarru ibsa shaanuu quban qabuun dhaqeetiin bakka sa'a shangoonaa isiin geemii takka taphattisanuu akka isiin dubbattutti jechuudha. Geemii isii erga taphattee fixattee booda nuti dammoo isii duuba kunu bal'aa kabajaa dabar isii duuba isii erga isii fixattee jeetiin dhaqee lubbuutti hime erga isiin taphattee fixattee booda. Geemii isii booda nuti laayifii seennaa an jenneen meebi nama hedduu nu bira dhufee nama raaqayoo qabneellee hin beenu akkas goonaan jeen malee faamilii isii asin dhuftu faamilii isiin
wanni jenne nuti keenya isii wanni jenne as bira namni hundinuu faamiliin isii silaa kan mana keenya dhuftu taate geemii nama akkana qaba jaan nu himan ture jechuudha. Namni waa'ee geemii isiitillee kalee namni naa hime malee namni naa hime hin jiru. Galatoomi Maayikii. Akkasitti isin galchu takkitti keessan isin galchu dhaggeeffadha bikka wal galchuu bira dabarree jira amma hayyee jee sa'a shanitti goone dhumatti erga sa'a shanitti goone boodallee hin dhumanne jechuu dubbiin ammallee dubbiin maal dhumatti guyyaa jijjiiruu qabdi yookiin tiktookii isii irra gumna jibba harargee qabdii jaan waan tokko jira wanti gadhaabee dubbachuu danda'u isin caallaan isinii asirraa garaa keessaniif iyyuu fi isinii asii garaa sababa garaa keenyaa jechuu harargee fayyadamuun hafuu qaba. Okay, gaming anta baddu fi gaming anta battu jututti harargee wanni jaamte maaliif yaa ummata miskiina game tiktaakii hin beena jechuu harargee lafa jirtu dalagachuu malee qotattee buluu malee tiktaak wardaan osoo waan takkanaan hin jeen isaanummaan jechuu anuma arrabsu waan barbaadaniif geemii warda irraa hafte jaanii arnaa arrabsan gaafsanis jalaan callise gargaarsa dheengadda irraa hafte jaan naa arrabsan jalaan callise. Gargaarsa gaafan gargaarsa immoo gargaarsa isiin gargaaruu qabdu mubaaraktu gargaaruu qaba dhalaan nun bulchitu hattuudha jaanii na arrabsan haaya jee akkam haa ta'u aara oromoo dhagaame dubbumatan hundi keessanuu dhagaame maal haa ta'u miyaan amma badduun yeroo yaa rabsa mee matakka akka oromoo sifi muume waan mee na dhagaye Maayikii mee fedhii isaanii gaafadhu mee maal feetan akkam akkasii ta'uu feetanii jiimme fedhii isaanii gaafadhu mee fedhii isaanii sirriitti hojjettaati fedhiin isaanii maal ture gaafadhu dhaggeeffadhu fedhii eega ilma namaa tokko bare maaliif akkasii xamadan maaliif Munira wanta kastiimu ani yoomillee tokko fedhii gaafadhee nama namaa hojjetu maaliif kiraa manaan irraa qabanin kan fedhii isaanii gaafadhee fedhii isaanii hojjedhuuf hundi haara haa Munira ajaa'iba qabda akkam Dua kam goda? Ay dua me kam goda rakkan ne banne rakkan. Ni Injitu rakkan ne bannuti. Isaan ayyani ani immoo ni gisiisa taa'ee akkamatti jechuudha. Kalaas ndaam amma geemii viidiyoo poostiin wala hin goone ture. Tiktookii kana gubaa gaafsa walitti gabbaana jechuudha. Tiktookii hin gubnaa isin guyyaa san geemii hin taphatu tiktookii gubataa jettanii. Okay. Guys gaafa tiktookii kiyya gubatee ani oromootiin dubbitan isa nama biratti miti jechuudha. Wallahi laazim. Wai qiyamu mate ya balayan kiye. Me masafu miti tunu balayan kiye. Assalamualaikum. Sa'aanin jijjiira jeeba dhaabbachuu danda'u qaba. Waalaikum salaam. Guyyaa jijjiiruu qabdi. Geem